Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kana qabnu sin dhageechisaan ejersa abdiiti. Godina Arsii Ona Muuneessaatti waraanni mootummaa lubbuu manguddoo ganna 70 dabarsuun dhagame. Maatiin maddeeniif yaada isaanii kennan akka jedhanitti obbo Bunkaarii Badhaasoo Muuneessaa qonnaan bulaa jiraataa ganda Gujjichaa jedhamu akka ta'an himuun manguddoon kun abbaa ijoollee 18 kan jedhan maatiin manguddoo kana humnoonni mootummaa guyyoota dura qe'ee isaaniitii qabanii magaalaa Laaqichaa jedhamtu keessatti kaambii waraanaa keessatti hidhuu ifoomsan. Erga qabanii guyyaa sadaffaatti ganama keessaa sa'aatii 3tti mana hidhaatii baasanii namoota 4 ammaaf maqaan isaanii hin beekamne waliin rasaasa itti roobsuun lubbuu isaanii dabarsuu maatiin maddeenitti himanii jiru. Maqaa qabata waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun lubbuu isaanii kan balleessan yoo ta'u, garuu manguddoon kun siyaasa kamirraayyuu bilisa akka ta'anii fi hojii qonnaatiin nama jiraatan akka ta'an maatiin maddeenitti himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun kaaba Shaggar Ona Sulultaatti humnoonni mootummaa dargaggoo tokko mana hidhaatii baasanii ajjeesuun barame. Dargaggoo maqaan isaa Biraanuu Muluu jedhamu Ona Sulultaa magaalaa Darbaatti kan dhalatee guddate yoo ta'u, dargaggeessa ola deemaa ganna 23 ta'ee maqaa qabata waraana bilisummaa Oromootiin ajjeesanii gatuun barame. Dargaggoo kana hiriyaasaa tokko kan ammaaf maqaan isaa hin baramne waliin magaalaa Roob Gabaa jedhamtuu qabanii erga humna ol reebanii booda mana hidhaa magaalaa Caancoo jirutti geessanii hidhuu maddeen ifoomsan. Dargaggoota kana halkan uffata irraa baasanii uffata waraanaa itti uffisuun iddoo addaa Qoree Roobaa jedhamutti ajjeesanii urufatti gatanii deeman jedhan. Kana malees hiriyaasaa kan ammaaf maqaan hin beekamin waliin ajjeesan reeffasaa urufatti waraabessi kan nyaate yoo ta'u, isa kana maatiin dhaqqabee kaasuun awwaallachuu maddeen ifoomsanii jiru. Hayyuu seenaa uummata Oromoo barreessuun beekamu Profeesar Asmaroom Laggasaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Bara 1933 Eertiraatti kan dhalatan Profeesar Asmaroon dhaabbilee barnootaa bebbeekamoo kanneen akka Harvard University, Northwestern University fi Swarthmore College faa keessatti tajaajilaa kan turan yoo ta'u, seenaa Oromoo fi sirna gadaa irratti qorannoowwan jajjaboo qorachuun kitaabota garaagaraa maxxansanii jiru. Kitaabota kanneen akka Oromoo Dimokiraasii, An Indigenous African Political System, Gada, 3 Approaches to the Study of African Society jedhan faa barreessuun seenaa fi sirna gadaa Oromoo addunyaatti beeksisuu irratti gumaacha olaanaa taasisanii jiru. Profeesar Asmaroo Laggasaa quuqama uummata Oromootiif qabaniin uummata Oromoo firoomfatanii uummanni Oromoos akka hayyuu isaatti kabaja guddaa kennanii fi maatii ofii godhate. Du'aan boqachuu Profeesar Asmaroo Laggasaatiin kutaaleen hawaasaa garaagaraa gadda isaanii ibsataa kan jiran yoo ta'u, Murni PP godina Baha Harargee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hawaasa nagaa hidhuu fi haraarsuu hammeessaa jiraachuun himame. Godina Baha Harargee bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Araddaa Eelaa Hammaaree keessatti humnoonni mootummaa nama maqaan isaa Jaabir Yuuyyaa Xiqqaa jedhamu sababa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun badii tokko malee qabuun baatii tokko oliif waajjira poolisii magaalichaatti hidhuun dararaa ulfaataa irraan ga'aa jiraachuun maddeen himan. Akka maddeen himanitti namni kun jiruu fi jireenya isaa fooyyeffachuuf jecha gara biyya Yemenitti godaanuun waggoota dheeran booda kan deebi'an yoo ta'u, humnoonni sirnichaa qabeenya inni biyya ormaa keessatti rakkatee horate jalaa saamuuf jecha sababa halaala teessee waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa turte jedhu itti maxxansuun yakka tokko malee hidhaatti darbachuus dubbatanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Gujii Lixaa Ona Surroo Barguddaatti doorsisaa fi dhiittama mirga namoomaa waraana mootummaa PP'n hammaachaa dhufuun barame. Godina Gujii Lixaa Ona Surroo Barguddaa ganda Makkalaa hidhaa Kormaa keessatti humni waraana faashistii PP uummata nagaa irratti yakka sukkaneessaa raawwataa jiraachuun jiraattonni maddeen itti himan. Akka maddeen ibsanitti humni waraanaa kun uummata siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e sababa tokko malee diinummaa uummata Oromoo irratti qabaachuun doorsisaa, reebichaa fi miidhaa ulfaataa irraan gahaa jiru jedhame. Bifuma kanaan amajjii 31/2026 ganama sa'aatii 12tti humni waraana murna bilxiginnaa Ona Surroo Barguddaa ganda Makkalaa hidhaa Kormaa iddoo addaa Qoree jedhamutti manguddoo maqaan isaanii Galgalaa Kuyyee Gumii jedhaman deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuun himachuun humnaan qabanii reebicha hamaa irraan ga'uun ibsamee jira. Reebicha humnaan raawwatame kun hanga lubbuun isaanii balaaf saaxilamutti akka ta'e jiraattonni yoo ibsan, haa ta'u malee maatiin isaanii haala manguddoo kana ilaaluu fi haala fayyaa isaanii beekuuf bakka hidhaa dhaquun yaalii godhanis humni waraana sirnichaa akka hin argine dhorkuu isaanii maddeen ifoomsanii jiru. Godina Salaaleetti tajaajila bilbilaa fi intarneetii guyyootaaf adda cituun gabaafame. Godina Kaaba Shaggar onoota adda addaa keessatti tajaajilli bilbilaa harkaa fi intarneetii erga addaan citee guyyoonni lakkaa'amuu jiraattonni maddeen itti himan. Namoonni maddeen dubbise kanneen maatiin isaanii godinicha jiraatan akka jedhanitti onoota akka Dagam, Kuyyuu, Hidhabuu Abootee fi Horra Jaarsotti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii addaan citu himan.
Tajaajilli kun wiixata darbee waaree booda irraa eegaluun adda cituu kan himan jiraattonni kunneen eegasii bilbilaan maatii isaanii qunnamuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Onoonni amma tajaajilli bilbilaa fi intarneetii irraa cite kunneen onoota kaaba shaggar rakkoo nageenyatiin hawaasni waggootaaf rakkachaa jirudha kan jedhan maddeen. Tajaajilli bilbilaa kun kan addaan cite opereeshinii hidhattoota irratti fudhatamuuf ta'uu mala jechuun jiraattonni haala kanaan dura irraa tilmaama kaa'uu jedhan. Dhaabbanni Itiyoo Telekoomitti itti gaafatamaan diistiriiktii Fiichee obbo Bojaa Lataa maddeeniif akka yaada kennanitti tajaajilli bilbilaa harkaa fi daataa moobaayilii onoota kanneenitti adda cituu mirkaneessuun onoota kanneen akka Dagam, Hidhabuu Abootee, Kuyyuu fi warra Jaarsotti tajaajilli kan adda cite ta'uu himanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroof waliin turtii gaarii isiniin jenna. Jajabse kormi wanjoda ke jajabse kormi wanjoda ke dina numar se yau ana onne na damfise kase biya ba koti na base ke numar se dunia kami tenya kawe bitane palmane guma basna ke numar se dunia kami tenya kawe bitane palmane guma basna kanof dagate gorgadu wahidamnare kawe bitane palmane guma basna kerotu galabata ilmi yartu galasena nyata faji orma fanifate kata Pinyati guma gota galafatu basi guma gota mumanya nanse nansi gafata Barla majiru faji kakuma kakumare Omana manin dini sinilu salama Abano duwe ilmatu mataka sare Ilmi so duwe sabatu guma basa Abano duwe ilmatu mataka sare Ilmi so duwe sabatu guma basa Kanof dagate kurkadu walim damnare Kawe bitane falmane guma basa Abano duwe ilmatu mataka sare Ilmi so duwe sabatu guma basa Abano duwe ilmatu mataka sare Ilmi so duwe sabatu guma basa